Marii nageenya waaraa naannoo Amaaraatti argame itti fufsiisuu fi dhimmoota wayitaa waaraatti xiyyeeffame gaggeeffameera. Hooggantoonni olaanoo naannichaa raawwilee siyaasaa fi nageenya naannichaa irratti marii taasisaniiru. Gorsaan damee quunnamtii uummataaf ijaarsaa pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Yirgaa Siisaay hojii seera kabachiisuu naannichatti hojjetameen naannichi gara sochii idileetti deebi'uusaa kaasan. Rakkoo siyaasaa fi misoomaa mudachaa jiru yeroo dhiyoo keessatti sirreessuun sadarkaa fooyya'aatti ce'uuf hojjetamuu qabas jedhan. የክልሉን የፖለቲካ ችግር rakkoo siyaasaa nageenyaaf misooma naannichaa hiikuuf si'aayina amma qabnuun yoo deemne yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu sirreessuu ni dandeenya. Sadarkaa naannootti qofa osoo hin taane sadarkaa godinaalee fi aanaaleetti adeemsa keenya karaatti deebisuu irratti waan argamnuuf hojjettoota mootummaaf uummata mara qindeessuun rakkoo mudate furuuf abbummaan gara daandiitti waan seenneef sana jabeessinee itti fufuu qabna. Obbo Yirgaan nageenya waaraa naannoo Amaaraatti argame hojiiwwan misoomaa jajjabootiin deeggaruun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hooggansi sadarkaan jiru murannoon hojjechuu qaba jedhan. Gara fuulduraattis olola sobaa biyya keessaa fi alaa haasa'aman hojii sabquunnamtii fi miidiyaa cimaatiin qolachuun jijjiirama dhufee galmaan ga'uuf murannoon hojjetamuu akka qabus dubbataniiru. Hojiilee misoomaa garaagaraa hojjechuun carraa hojii uumuun qaala'insa jireenyaa mudachaa jiru salphisuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun barbaachisaadhas jedhan. በደንብ አቅደን ወደ ታች አውርደን sirriitti karoorfannee misooma qabatamaa yoo finne malee nageenya fiduuf hojii siyaasaa hojjechuu qofaan rakkoo siyaasaa naannichaa furuun hin danda'amu. Dhimma kanarratti keessumaa carraa hojii uumuutiin walqabatee rakkoolee jiran furuuf jabeessinee hojjechuun barbaachisaadha. Hojii misoomaa irratti xiyyeeffannee yoo hojjenne rakkoo naannoo kan jiru furuu ni dandeenya jechuudha. Fayyadamummaa misoomaa uummataa haala fooyya'aa ta'een mirkaneessuuf haala hanga yoonaa ittiin dhufameen osoo hin taane torbanitti guyyaa 7 sa'aatii 24 hojjechuun dirqamadhas jedhan obbo Yirgaa Siisaay.